dhuguma garuu si jaalatai. Eega maal jechuudha? Qortee ilaaltee beektaa? Maal jedheen qoraan? Dhiiratu qorteen ilaaleen akkamitti wajjin jiraatta? Maal jechuudha akkamittiin? Maaf nan ulfaa'in jettuun? Na qortaa. Nan ulfaa'ettee naan kun miila kaasee fiigaa? Latii immoo latiin akkasin godhu. Eere? Dhuga ilaaliga. Nan laala. A few moments later. Bareedduu koo nan turemni. Rakkinaan qabu. Dhiifama. Latii koo? Oo. Waasti nuuf jedheen ture. Natti miqaamaan rakkoo qabare. Waan barbaadde kinatti nimtu. Anatti waa'ee muun eeyyamsiiste natti himtamaati. Waan barbaadde kinatti himi. Garuu nan dhiistu miti. Maaliifan si dhiisan? Akkan si dhiisutti ni si jaaladhayyuun si dhiisamu? Nan jibbitus. Hoo. Garaa ittiin si jibboni amma ishee kanaan qabu. Jaalalli keessa duraan irraa gadi hin bu'u. Hin dabala malee maallaa rakkoo jira. Guyyaa guyyaatti dabala jaalalli siif qabu. Sitti sodaadhe. Natti waa tokko himuu sodaattaati. Natti mi waa tokko hin jiru. Waa tokko rakkinni tokko hin jiru natti waan barbaadde kee wanti isa mudate. Nan ulfaa'e. Dhugaa. Yaa waaqa ko. Galata kee. An hojii gosa kamiin? Gaarummaa gosa kamiin dhiira moo durba? Galata kee. Ameen. Si gammachiisedha? Dhugaa. Kennaa waaqadha ijoolleen. Ati garuu dhuguma na jaalattaa? Maal jechuudha? Jechuun anillee si qoruuf hin jedhe garuu. Qorumsa maali? Jechuun dhiirri gaafa durbi ulfaa'eera jettuun hin dhaabatu hin baqataa jedhan. Anaan na qorte mini. Ani immoo gaafa namni na qoru hin baqadha. Akkamittiin na qorta naannaamuun dadhabdee na qorta. Ani eenyummaa koo guutummaa sii kenneennaan hodhu jedhee onnee koo qulqulluu sii kenneennaan naan deebistee na qorta miti nama akkasiis hin seene. Anaan na qorta mini. Deem kuno biruma gayitii lafaan marame. Namni na gargaaru hin jiru. Wayyoo jedhi deemi. Turi gaafa ishee xuxxummoo sirraan sirba. Lafaan na maraara. Namni na qabu hin jiru. Boolla kana keessa maan bu'in ana wotee jaalallee koo malee durba tokko hin tuqu. Agartee nan darbe akkas godhee ittiin bu'u maaliifi akka barbaadde isheen taane nagashaa. Dhugaamu gaarii goote gaammati. Ati duruma yoo akka kana gara jabeessadhaati. Jaalleen koo garaa namaa laafaa akka inni itti namaa gadu jedheen dubbatadha. Ati kunoo otoo namni du'eeyyu ol naman qabdu. Otoo isheen akkana godhattu calleetti ilaaltaani. Sukkaara qabdi ta'a. Maaltu beeka hin qabdu ni mucaa. Otoo isheen achitti kuftee yoo. Ani mee nan gubadhee mana. Yoon qabe makara. Yoon dhiise makara. Na gargaare dara. Yoo man sokkee oo. Kan itti dheekkamtu koo yoonni na qabeedhaan maaf dheekkamte jijjiiruun mirga koodha. Na yaadaanii dhugaa. Dhugaa moo baay'ee naataaf maal jaalalummaan sawa naaf himata mana maalii jaalallee koodha miti kolfuus gadduus bo'oos kan danda'u ana duwwaadha jaalallee koof mana maalii dhannatti naatuuf innateettu maal taate marattee bilbila isaa maaf si ilaalluuf maafin bilbiltuuf hin siin jedhe kufee gaggalagalee wanta si ilaallatu qaba si gashaasiin. Tolee dhiifama lammaffaan na'uuf akkas jedhama kottaa man deemna kottuu. Atarka korraa waa barbaadan shamarran dhawaadha manaa kun dhawdheeni malee dheessee ajjeesuu wallaalee seete ati maaliif dhiirummaa koo qorta maaliif na qortaa safara sana dhaqiin siin hin jenne maal hojii safara isaanii dhattati takka. Hello Arami. Akkam. Faaya keessanii. Nagumaan jirtu miti. Nagaadhaan jiraachaa jirra waa tokko dhibeen hin jiru. Wal hubannee dhibeen tokkotu hin jiraatiin waliigalteedhaan waliigallee jiraachaa jirra. Ishoo dhalako. Egaa ammoo waliin loolinaa walitti dheekkamina. Maal inni dheekkamu waan jedhamu hin jiru. Nagaa maanaa sonee waliigalla malee dheekkamsa waan jedhamu nu guddoo hin jiru. Eelaa kuno eeyyee akkasa. Hin barbaachisus. Maali gaa'ela keessatti wal danda'anii waliigalanii jiraatu malee maaliin akkasii. Maarree mucaa gaarii noo si kenni. Mucaa gaarii naa laattaan. Baay'ee ulfaadha walitti dheekkamuun immoo jiru jaalala keessa sirnaan haasofnee walii galla. Jedhaa isiniin bilbila. Galatooma. Sitti immoo meera jireenya kee immoo balleessa. Lammaffaa safara sanatti si argina na dhaga'i. Jireenya kee immoo balleesseen harka koo mangistiif laadha. Gilaabii tuwwise sitti meera dhageessitani. Latiin irraasisaa jira. Maal si dharraasise? Otaati nama tumtu laalu. Nama tumuu maalidha? Waan biraa narootu ati? Maaliif ilaa namicha sana argaa jirta miti? Deemitii qabadhisi tumi. Yoonni naannaa tume waan biraa sin dharraasuun uffatan si uffata bal'aa kan biraan si mucaafis uffatan bitadhiisi. Lakkin barbaada nan barbaadu. Innis hin barbaadu innis kan barbaadu deemte akka tumtudha deemi tumin. Mucaan isa kan tumu barbaada? Na dharraasisaa deemi. Ayi. Shagoota koo. Goonni kedhaqee do'amma.
Ayilatii ko situma miti. Ammas na dharraasisaa haadha dhaqishee sana ammoo dhungadhu. Ati na ajjeesisiistee manyu guddisaa mucaa keenye. Maaf nuffata siin bitola tuutaawwan kompiliitii kwaalitii qaban. Tiishartii kwaalitii kan ta'e jechuudha. Kan akka Kooteksii, DM, Evo, taayitoota garaagaraa paakaawutee adda addaa kan ijoollees kan keessa mucaan keenyas gaafa isheen guddattu kan isheen uffattu jechuudha. Barbaadu dhaqii dhungadhanii na dharraasisaa haadha deemi. Dhaggeeffadhu kaa qumxaa kan dhiiraa fi fooxaawwan garaagaraa boodii kan durbaa kan dhiiraa kan ijoollees magaalaa Naqamtee hospitaala Abbaa Seenaa cinaatti riich kolleeshiniin gatii madaalawaadhaan banteetti sannaqeesii bita. Isa sinaa bitta dhaqishee dhungadhu dhaqii na dharraasisaa haadha deemi. Karoorri kee onna ajjeesisuudha. Sutee dhimma dhungadhu. Uffata kwaalitii qabu riich kolleeshiniirraa warri barbaadan lakkoofsa gaariitti bilbila. Hin dhuftee haadhoo kunaaf feeri jettee na rakkistee ani immoo qarshii hin qabu. Maal gochaa deemtee qarshii hin qabdu taanaan? Si abdadhee ni ka. Dhimma kee. Nan ture miti dhiifama. Maal sin ajajamu? Ayii maal natti ariifattaa dhokoo qodaa keessa yoo ta'e walumaan sinii miicca. Laati. Waan barbaadde jajadhu. Tole. Hiriyyaan kun dhufaa artii waan ta'eef xibsiisa diinuu fidi. Kan biraanis jirtii kan dhuftu. Gurmaanii ma nyaachuu dhufan qabiriin hin qabne. Waan dhugamu immoo. Isin amma dhudduu isaan booddee dhiiga koo dhugu. Wayin hin jiramti? Hin jiroodhi. Eeyyee jira. Isaanuu fidi. Tole siniin fida. Maal na ilaaltanaaf immoo finyoo fidee kottu. Maal taati itti dabalamu moo? Hingaa. Maa dabalamutti? Kanas hin jedhume maaf hojii bitattu ati? Uffata haaraa bitadhu. Asii jireenya natti immoo feessaa uffata haaraa bitadhu jetta. Naan bittuure. Qarshii 2,400 qofaan surree tokko, tishartii tokko, booksarii tokko kaalsiitti dabalatee paakijii guutuu bitachuu dandeessa. Anamma isaanii na miiccisiisu moo qoraan na falachiisudha yaadda ati waa'ee uffata haaraa sota. Gannis dhufaa jira mitiiree shurraabiyaa guggii qabu. Tishartii babbareedaa kalarii barbaaddeen saayizii barbaaddeen. Yoo nasii beedhani. Surree jiinsii kwaalitii qabu qarshii 500 irraa kaasee dabalatees tuuttaawwan adda addaa gosa barbaaddeetu jira. Maaf hin bitattu ati deemtee ayyaanni sogaa jira. Ayyaanicha nuuf hima koomoo nangaa. Asii na baasu nagaadhaaniin siin jedhee mani. Laati maal taate? Heloo haadhoo koo. Qarshii 5,000 faazaree harkaa fuudhee si ergeera lammata garuu. Tole anuu lammata sin rakkisu. Durba naaf feerii baay'istu moo dhiisi? Maalla? Hoomaayyuu nyaatichi hin dhufuuyi. Asnaa dhaabatta. Maalla kun? Nagaan hin dursu. Maal dhanni kuni? Kuni feesbuukii dhoo. Feesbuukii ta'uu isaa wallaale maal dhanni itti postatte maal dhanni kuni? Baga dhalatte jiituu koo waggaa kuma jiraadhu nuuf jiraadhu. Bar mucaa kilaasiidhaan isheen? Dhugaa itti moo? Hunduma postoota. Mucaa kilaasii keedha? Ergee yoomitti ijoollee kilaasii wajjin akka soliin jechuutu kaate? Tasgabbaa'ee maal taateeti? Gaafa jalqabume jiraattee dhiiste waggaa kuma jiraattee waggaa kuma duute siif jiraatti maaltu si gashe si ilaallataasi? Maal taateeti maal kun waanuma jiru dhabni? Dhaggeeffadhu tur amma galgalaatti footoon kun dallatamee kan kompoostatamu taanaan waa'een kofkee asuma irratti dhaabata. Nan dhagaarta miti? Dhageera. Irra deebi'ee mostinimu. Footoo jitu kaleessa postootte maaliif balleessite? Manna yaadachiista maali maakiinis agarte jechuudha. Isheen mucaa kilaasii keedhaa baga dhalattee maal jettee maaliif gadhiista? Balleessinaan jettee kanaaf dheen balleesse. Balleessitee maal jetti? Malee barbaaddee balleessitee miti ka. Maal nagaan hin dursu? Qabata cimaa afaan kee. Hoo. Ilaasitti immoo hamma galgalaatti footoo kaleessa dallatti irra deebiteen postatu taanaan jiituu koo baga dhalatti jettee irra deebiteen postatu taanaan waa'een kofkee asuma irratti dhaabata. Amma galgalaatti awwaan dirqamaan ta'uun jaalladhu. Ila amma dafiti. Footoo jiituu naa dabarsa. Maal goota? Nan postota akka argiteettanii amma jajjabe. As jirta giffiitiin sitti kaasee si gadhiisama. Saamiin hin fuudhe. Saamii kam? Saamii abbaa manaa hawwii. Hawwii. Hawwii haadha manaa saamii dhoo. Hawwii ishee kamdhaa? Hawwii haadha manaa saamii dhoo. Ishee kamidha isheen hawwiin? Hawwii wallaalte haadha manaa saamii. Saamii abbaa manaa hawwii. Saamiin immoo isa kam? Saamiin immoo abbaa manaa hawwii dhoo. Akkamittiin saamii wallaaltaati? Hiriyaa boonaadhaam saamii? Boona. Hiriyaa boona. Boona isa kam? Boonaan immoo hiriyaa saamii dhoo. Saamiin immoo abbaa manaa hawwii. Hawwiin immoo haadha manaa saamii. Saamiin immoo hiriyaa boona. Akkamittiin isaa wallaaltati? Hawwii Saam. Eenyudha isaan? Eenyu wallaaltati isaan keessaa? Hawwii. Hawwii miti? Saamis. Hawwiini haadha manaa saamii. Saamiin immoo abbaa manaa hawwiidha. Hawwii. Hawwii haadha manaa saamii. Ati immoo kanumadhaa.
Hawwi haadha manaa Saamii. Hawwi Saamii abbaa manaa Hawwiidho. Saamii isa kam dhanni? Hiriyaa boona. Hiriyaa boona? Boona isa Boonaan immoo hiriyaa Saamiidho. Saamii. Saamii abbaa manaa Hawwiidho. Anunaa dhufaan jiran. Hawwi hiriyaa kokeeti. Kokeeti immoo eenyudha? Anoon beekun. Gurbaa kana yeroo hundumaa waanuma arge akkasumatti maxxansuute maal notification nama sii gale. Fiqiruu eenyudha fiqiruun si yaada jedhee notification chaati sii barreessa kun eenyudha fiqiruun eenyuun fiqiroo itti qabatete. Caadaadhaa godhamchaas magaa eenyudha fiqiroo jedheen kun. Imaraatti maqaa fi bisaadhaan kun koo. Maqaa fi bisaa fiqiroo jedhee si qabe kaa kun fiqiroo jedhee maqaa fi bisaa si barreessee qabate. Kasii. Anatu maqaa fi bisaa fiqiroo jedhee qabaaf. Rakkoon qabu hubadhee mani fiqiroo itti qabatanaani maqaa FB koodhaan dhaqanannee taa'u kun lattee itti qabate. Inni kasas akkasuma maqaa isaa fiqiroo. Situ fiqiroo jedhee qabate. An aasaa biraan barbaadu mani tokko lama sadii paaswoordii FB kee galgala naan ergitu taanaan manni keenya sin diigama. Lolaa gadheemmoon itti jigsa mana keenyatti. Kolfuun hin barbaachisu aariitu na kofalchiisana. Paaswoordii FB kee galgala naan ergitu taanaan choo Cheelsi. Laati. Kutadheerani yoo nagaa barbaadde galgala naa ergi. Toleen deemnaa turii nan sirreeffadhaa kophee koo. Bilbila keetu bilbilamaa jira. Kasi laawudii naa godhi. Hello Lati. Hello. Naannoo fayyadee turte amma yoo maakirraa addan baanee taddoo bana sireen jira. Dogoggorteeta. Maaliin dogoggora ishee bukkee jirta akkas taasiftu hin qabdu? Dogoggorteeta waan akkas jedhamu hin jiru. Namni akkas jedhamu hin jiru silkii kanarra. Aylate qoosaa kee dhisi deebii kooti. Maal taateeti dhiisi maal taate sin beeku hin beeku. Akka barbaadina goote amma na wallaalteeti. Maal keessan baheen gaafa fedhakeedhaan dhufte inni gaafa namni dirqamaan se'ama jira. Fedhakeedhaan dhufte waan jennu jenne amma immoo nagee bakka nan kuufe. Amma nuftu kaa. Hin dhufu mirga hin qabu. Tole sittan agarsiise eenyummaa koo. Kiyyeef jirtaa. Asuma jirtaa. No wanti tokko yokkate yaadde miti. Lubbuu konosh dhaga. Kaasi laawudii godhee waan isaatti kana see bilbilatutti na bira teessu. Kaasi laawudii godhaa sana akkasi godhoo fi makoo immoo. Hello Maaki, namticha abbaa irree keessa na faana jirtaa? Safaruman jiraam. Safara jiraachuun keellee gaariidha. Maal noo safara baqanneerraa maal jaarsa keetti jiru akkamitti safara jiraanna safara keessatti dhalanne wal gadhiifneerra. Hin baddee immoo dhugaa si argee hin beeku. Maal hin gadda wal bira oolle miti qoy si dhiiseeraan ni sirratti gootamuu barbaadu sana dhiiseeraan namichichi. Maal tateetii nagaa miti akkam immoo. Ani maa nagaa koodha isaan isitti dhaadatu tura harsa malee gaaf tokkummoon sun. Cufteetta waan dhageenyu dhageenyeerra cufteetta galatoo ani immoo si cufuu fi fedha isaan qaba garuu immoo shamarran irratti harka koon kaasu deemee dhaqee bakka inni jirutti harkaaf miila koon isarratti kaasa sin cunqursamini cunqursaan sii ta'e mirga bilisummaa keetti himatte kunoo bilisoomteetta isa immoo biyya lafaarraan bilisoomsee deebi'a kan keetti immoo nan deebi'a. Durii yeroo kutaa jaabaran nugaa durboo wayiiti fuuldura kotaa barata beektaa kan si dhiibu. Fuuldura kee teessee baratti maal hojjeta dudduba durbaadha. Dudduba ishee barsiisaan akka hojjaan kun dheeraadhaayyuu. Dhugaa ittamoo hojjaan kee dheeraa waan ta'eef dudduba durbaa deemte teessa. Kutaa ajaa yogguu barannuudhaam duridhaam. Gaafanii dudduba taa'is hin jedhu lakkeettee fuulduran teessoo ati deemte. Waggaa 10 caaleera. Waggaa 10 isaa caalu maal barumsa barachuu moo dudduba durbaa laaluu deemtati. Tasgabbaa himeeti. Maalin tasgabbaa otoo kaayyoof mana baatee ta'e otoo dhuguma barumsaaf mana baatee ta'eeti fuuldura teessee barata turte. Maal dhiisime? Na dhaggeeffadhu lammaffaa dudduba durbaatu teessee baratu si argee jennaan ila. Barumsa fixeera. Barumsa yoo fixee maaliin godhare dudduba durbaa lammata too deemtu si arginaan beekadhu yoo laaluu barbaadde immoo kunoo naanna ilaali. Ayi. Argitee miti? Bakka. Kaleessaati 11 daqiiqaa 13 teessa turte. Eessan turee? Dubbadhu keessa turte? Mana pulii. Ahaa innati ishee pulii kireessitu talaachaa turte yoo? Maa birriin kenneefi? Ahaa birrii taphalattaafi isa irratti lakkoofsa bilbilaa kee itti barreessite birrii gabaalattaaf. Maalinni akkamittiin lakkoofsa birrii irratti barreessa? Ataraadhaa dhagaa makliitu waan beektu itti barreessite itti laatta. An waan beeku gaammati mana keetti. Maal taateeti wanta akkas jedhamu waan akkasiin jiru maal taateeti? Muudii akkasiinis keessa dabarreera beekna sirriitti anaan shawaduuf iyyaaliin. Haa ta'ushi dhiifama lammatatti hin deebi'u. Keema nama. Tole. Asiin. Nagaa dhamtiire. Si jira ammaa kisha akkami? Jira dhugaanuu si jira kunoo. Jirtaa fi. Waan si dhibu galgalammaaf jiraan si argeen siin jedha. Abjuu nagartee anaan guyyaa nagartu nama abjuu nagarta. Anaa guyyaa wala gara siin jedhu guyyaa wala gara si yaadeera bareedduu ko michuu koo lafa onaa ko gaafan siin jedhu ani biiziidha. Anoo kilaasiin qaba boorsaa baadheen dhaabadha. Maal jettee? Anaan na didda. Namaan immoo
abjuudhaan agarta. Thank you. Lammeeffaan dhaggeeffadhu abjuudhaan agartu taanaan tokko bilbila koos gurdii koos tishertii koos mataa koos boorsaa koos naaf iddee dhufta. Kanuma. Abjuudhaan na argina bilbile. Ciao. Hoo. Abeet. Boorsaa bareedaa bitatte. Dhugaa. Boonaan na marate bareedu? Bareedamti? Boonaa si marate. Eeyoodha boonaan kuni boonaan na marate yeroo tusa yoon salphattu osoo yaallee qabaata. Ansi maratu siin jedhaan itti deemtee nama marachiistee fi boonaan eenyu? Boonaa sa mucaa daadaa koodhaam nama kan biraa dhaseeti? Mucaa daadaa keedhaa. Mucaa daadaa meeqadhaam kan boorsaa marachiisee waan meeqatu marachiisu jaalalleewwan keenya nurraa sassaabbata. Mucaa daadaa keedhaa kan si amanuuf dhaqi jijjiiri. Maal ta'e? Yookiin kana jijjiirtaa yookiin boonaa filattaa yookiin naan filatta sitti mo'ame. Gadhiisi kana moo deemu maalimmoo godha kan boonaan filate. Fuudhiitti dhaqi jijjiirsiitii boontu filachisi deebii kottu. Dhageessettamni? Ciao. Amma isheen mataa irratti teessutti eegdati haadha manaa kee kan kootoo gartee akka itti ishee jiraachisu nagarree mati. Waan tokko haasaa waan jedhamu afaan dubbiin jilan deebistu isheen. Maal jechuudha miila kodhiqiin jedhaan taa'ee gadiin jedhaan biddeen tosheen jedhaan maal laasaan akkasii. Durbatti fuula laachuu waan jedhamu sirrii mamini. Maal mirgi shamarranii walqixxummaa saalaa maal wanti jedhamu tokko hin jiru yoo isheen si duduu barbaadde rukuti. Yoo isheen siif rukutamte immoo itti nawaami. Tokkoon sirreessi fuulumatti hin kenniine. Sirnaan si sirreessi tokko labadi. Akkas godhi. Jirtai. Lakki manan jira. Durbi moo aadaa abbaa obboleessa obboleetti. Aadaa eessumaa kaakayyuu anime haasaa madam harraba madam waa tokko hin jiru dhugaa harrabu mada dhugaa harraba duwwaa. Inni zambilii durbaaf baatee deema jedhan dhugumadha. Durba maalii dubartii guddoodhaan isaaniin gargaareen baatanii gabaadhaa galuuyyuu. Dhugaa ittamuun gargaarteen gabaadhaa galuuyyuu achumaan geestee fi bilbila mucaa ishee harkaa fudhattee dhufuuf. Mucaa maalii? Mucaa durbaa isaaniidha kan dhiiraa machiin fudhattee hin dhuftu. Lakki maal taatee dadhabanii karaara deemuuyyuun isaan gargaare. Dhugaamu gargaaruu barbaadde erga gargaaruu barbaadde mee wazaaddarii waan ta'e birriitti laattee hin geessuufi. Yoo geessitee malee hin ta'u wantichi. Dhiifama noo akkasitti yaanneen ture wazaaddariin naannoo sana hin jiru ture. Dhugaamu hin jiru ture erga moraarra geessitee mee maal tolsi gashisi hin deebitu turte? Isaan moo si eebbisna jedhanii ol nagashan. Si eebbisanii mucaa hojiin tokko si godhu jedhanii si eebbisan gaatis dhugaadhaan seenee ol galte. Dhiifamatti hin deebi. Dhiifama sii godheera wanta mooraa sana keessa gochaa turte garuu ganaan nagaa kottan mana amma. Tole. Eessa jirta? Reefuun manaa ba'aa jira. Safara keessa immoo? Baqadhu kaamaal eegdaree fiigi. Maaliifi? Maal naan jetta fiigi lubbuu kee olchadhu fiigi. Akkam taate baatitta safara keessanii? Kunoo beeram safara maal taateedha? Anoo qoricha ilbisoota ajjeesu safara keessanii biifaa hojjechuu dhageera. Lubbuu kee baafadhu jedheeni. Siin godhu taanaan ilati kanaaf nafisistee taanaan. Biyyooma nyaadhu an siin godhu taanaan ilati. Baay'een si jaalladha. Anis. Baay'een si yaada. Anis. Yeroon si duukaa oolu akkanitti natti tolu. Anis. Karoorri koos fedhii koos bara jireenya koo hafee si faana dabarsuudha. Anis. Baay'ee moo natti tolta. Anis. Nama kan biraa fuudhuu yaadaa jira. Anis. Qalbii kee fuudhuu yaadaa jira. Qalbii kee deebisa. Dingatumadhaan dalguma na ilaalee gaafan keessa buusu seeraan barbaadamtadhanii dhaqataniidha. Waan salphaa. Dhiiruma ammati garuu dhugumaan gootaatee dhugaa. Maal taateeti? Maal ilaalchi mucittii sana? Dhaamuufi kunis? Kunoo akkasitti na ilaalee rukkutamee. Dhiisii najjeestaa. Dhiisi rakkoo hin qabu. Dhiisii. Duukaa mana odeessa. Awwaayikii wallaalii najjeestaa dhiisii. Xiqqooma isheedha. Akka muummiineen. Maalin miidhagu miidhamaadho? Biyyi kun osoo akka hundumti keenya tokko isaatti yaadne walloluu waan jedhamu hin jiru. Walloluun barbaachisaa miti. Maarree maakinee gaara. Nama jaalalaa dhugaa baay'ee na jaallatti. Xiqqoosuma isheen natti dheekkamtuun akkan godhu dhabe malee. Dhugaa moostiin eekkamee baay'ee masi gamseennaan namatti namachaa hartaga. Tas gabbaa'ee hime. Aanaan ormana gooti jaalallee kee namatti hamattaka. Aan jaalalaaf jedheenna malee aanaan dubbiteennaan haadha dubbiin sitteeyaan. Isaan dhimma jaalala dura ibsamuun dhaggeeffatu. San dhaggeeffadhu sinnatti himamoo? Sinnatti madda baasee kanan dhaggeeffadhu. Aan beekuun tan dhaggeeffadhu. Dhiifama. Maal dhiifama sii godhu. Amma dafiti amma deebisi bilbiliifiti isheenoo nama gaariidha. Isheenoo tasgabboftuudha. Isheenoo nama jaalalaadha jedhi. Dafi. Amma. Kunoo bilbilaaf hin jira.
Hello, isammaa nan dogoggore. Isheen nama gaariidha, nama tasgabbooftu. Isheen nama jaalala. Isheen nama jaalala. Waan tokko isheen dheekkamsan beektu. Isheen nama gaariidha. Isheen nama gaariidha. Sirriitti waan tokko dheekkamsan beektu. Sammaa dogoggoreen. Sammaa dogoggoreen. Ciao. Amma teeranii. Amma kiristaanaa walii galla deemuu dandeenya. Nama nagaa jira seeteeti. Ajjeeseera amma waalaa yeroo maali? Dhaabbadhu. Turach. Turmee na fundura. Bilbila kee naa kenni. Hin kennu. Eenyudhati? Hin darbitu. Maaliif tuultaree? Hin kennu. Hin darbitu. Akkan darbu mostan agarsiisa. Turach na fundura. Ture haan ittiin darba. Lati dhiisati. Hindu'e nama nagaa jira seeteeti. Ajjeeseera amma waalaa yeroo maali? Turati itti na dabarsati. Kuni dhimma kun dhimma dhuunfaa. Dhiisata deemu. Dhimma Maraatu kan. Deema Turati na dabarsi na dana sanyitaa adda zaamu. Eessatti na beekan sanyitaa adda zaamu. Maarree si beeku dhiisi. Anaan sanni. Hin deemu kuni. Wayne. Beenoo Nan amangaa. beekuufdha. Nan beekuufdha. Ati garuu bareedina kee qana qannas. Nama immoo na ajjisiistee maniidha atti na gashita. Akkasittiin bareedinni fokkisi manaa bee jedhe samee kan sitti hima. Mana barumsaan deemaa Mana barumsaa deemaa jirta. Akkasii mana barumsaa deemu. Amma asiin deemu. Ganaachi naannoo. Asiin deemtaaree wajjin deemtu. Asiin naanna'e. Qo'in galtaawwanatti. Qaqqabakka. Maalumaan balleessitaa maaf akkasitti na ilaala? Suura kawoo ka'e wal qaqqabu maalti fide? Ka'i. Manumatti osoo namaa maal goona? Harka ishee qabe kaa. Kottu. Kottuun jedhe. Ayi nama keessatti na salphisuuf har'a. Erga sila maal si qaqqaba? Suuraa ibbaa kaa jirra. Eebba maali? Simiti kan dhufee na galmeessi jaalala artis kullitti ogummaa suuraa kaasuu, ogummaa viidiyoo raabuu, viidiyoo editii gochuu, suuraa editii gochuu, giraafiksii, ogummaa warreen kana baradhee guyyaa ibbaa keenyaa ga'e. Akkas taanaan maaliif na dhokattee dhuftere? Bilbilee dadhabeen teekstii si ergee miti teeksticha argitee dhuftee miti ati? Maaliif si qaqqabare? Poozii natti agarsiisaa jira. Eebbi yoomidha. Caamsaa gaaf 8 jechuun sanbata xiqqaa fuuldura keenya sa'aatii 7tti eebbifamna. Eessatti? Galma hoteela seenaafitti. Inni dhufu seettee dhaquuf turtanii ati nan dhufanu. Dhaqii ka'e wal qaqqabaa moo dhiibse? Marsaa lammaffaa galmee jalqabeera. Ati yoo galmaa barbaadde lakkoofsa kanarratti bilbiliitti galmaa'e. Siinis yoo galmaa barbaadde lakkoofsa kanarratti bilbilaatti galmaa'a. Waa'een koof kee xumurame. Waa'een nuti dubbannee walii galuu dandeenyu maaliif wal dhabnaa? Dhugaamoo haasofnee walii galuu dandeenya? Sirriitti maali? Na dhaggeeffadhu dhugaa. Qarshiin kee qarshii keenyadha. Qarshiin koo immoo kanuma godha. Miindaan kee miindaa keenyadha. Miindaan koo immoo kanuma mataa godha. Qabeenyi maatii kee qabeenya keenyadha. Qabeenyi maatii koo immoo kanuma godha. Walumaa galatti qabdu kan keenyadha. Wanti qabu immoo kanuma godha. Walii galtaan. Run.